Jaarsolii abbootii machaa dubartiin keenyallee baay'een arguu dargaggoon keenya qotee bulaan machaa baga nagaa wal argine baga asittis nu simattanii simata kanaa baay'ee isin galateeffanna. Kana booda wal arginee bal'ifnee haasofna. Amma waanuma xiqqoon isinitti himuu barbaada. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo kuni inni jidduu jiru kuni odaa nabeeti. Odaa nabee immoo bara abbaa Oromoo, bara biyya Oromoo, bara seenaa Oromoo, odoo Oromoon hin garboomin, odoo aadaansaa, seenaansaa, eenyummaansaa diina jalatti hin kufin, akkaataa inni ofitti bulchu dimookiraasiidhaan ture. Dimookiraasii kana yoo oofummoo akka ammaa kana mana itti naannoftanii jirtan kana galmi akkasiin ijaarramne galmi keenya kan abbootii Oromoo gaaddisa odaa nabee ture. Odaa nabee kana jalatti walitti dhufanii abbootiin Oromoo seera ofii tumatanii Oromoo walqixxummaadhaan bilisummaadhaan bulchaa turani. Kanaaf waldeenyi Maccaaf Tuulamaa kan abbootiin keenya namoonni akka Koloneel Alamuu har'a nu jidduutti argaman, warri immoo kanaa wareegaman kan akka Jeneraal Taaddasee Birruu, kan akka Hayilamaariyaam Gammadaa, kan akka Fitaraarii Mokonnin, Qanyaazmaach Mokonnin, kan akka Maammoo Mazammir, kan akka Seefuu Tasammaa, kan akka Dajjaazmaach Kabbada Buzunash, warri isin beektan, warri durii, warri maqaa dha'ee fi kanan maqaan dhahin hundi isaanii kana qabatanii ka'an. Yoo qabatanii ka'an kuni uumaaf duudhaaf Oromoo irraa ka'anii turan. Egaa addi bilisummaa Oromoo kuni maabara waldaa Maccaaf Tuulamaa kanarraa dhalatee ijoollee Koloneel Alamuu, ijoollee Taaddasaa Birruu, ijoollee warra dur maqaa dhoofne san kan warra saniitii jechuudha. Kanaafi alaabaan adda bilisummaa Oromoo kuni seenaa Oromootirratti, eenyummaa Oromootirratti, aadaa Oromootirratti kan hundaa'e waan ta'eef alaabaa kana qabannee kaane. Alaabaa kanarraa akkuma ilaaltanitti qawween hin jiru. Warri kun warri alaabaa qabatanii deeman qawwee tokko irratti godhatanii ka'u argitaniiru. Saba dimookiraasii, saba guddaa, saba ulfaataa waan ta'eef rakkoo ofii waliin haasa'ee seeraan hiikkata malee qawween hin hiikkatu ture seenaa isaa keessatti. Kanaaf alaabaan kun waan adda bilisummaa, waan abbootii Oromoo, seenaa abbootii Oromoo irratti waan hundaa'eef qawwee irra godhuun hin barbaachifne ture. Nuyi nagaan biyya keenya barbaanna, nagaan seenaa keenya barbaanna, nagaan aadaa keenya barbaanna, nagaan eenyummaa keenya barbaanna. Kanaaf alaabaan kunis alaabaa nagaa ture jechuudha. Yaa ta'u malee odaa nabee kun egaa seenaan isaa kana. Inni boorri kun immoo inni qara qabu kun egaa soddomman qara biiftuu jechuudha. Qara biiftuu, ifa biiftuu, gara ifaatti saba Oromoo gara ifaatti kan oofu, gara bariitti kan oofu jechuudha. Boorri kun hiikaan isaa gabaabatti kan. Ishii immoo bakkalcha tokko kunoo asitti argitu, bakkalcha Oromoo beektu, bakkalchi ganama ba'a, bariirra ba'a, hin ifa. Kanaaf kan bakkalcha Oromoo kun immoo Oromoo gara ifaatti, gara bariitti,
gara nagaatti oofaa jechuudha bakkalchi Oromoo kun. Ishiin immoo baala fakkaattu kan gidduu jirtu kun diinagdee uummata Oromoo, qabeenya uummata Oromoo kan lafa jala jiru, kan lafa gubbaa jiru, saawwasaa, re'eesaa, fardasaa, horiisaa, garbuusaa, qamadiisaa, baaqelasaa, warqeesaa, bunasaa kan lafa jala jiran immoo warra hin beekamne hunda agarsiisaa jechuudha. Kun irraa inni immoo diimaan kun dhiiga abbootii keenya kan abbaa Oromooti. Erga diina jalatti kufanii waggaa 100 as biyya abbaa Oromoo deebisuudha, seenaa Oromoo deebisuudha, aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo deebisuudha. Jaarsi keenya duratti asitti dubbatanii turanii maqaa nu geeddaranii, amantee nu geeddaranii. Namni maqaa hin qabne eenyummaan isaan beekama. Namni amantee hin qabne eenyummaa isaan beekama. Namni biyya hin qabnes eenyummaa isaan beekama. Kanaaf kana deebisuudha. Kan warra koloneel Alamuu dura wallaasoo gochaa turan, kan barammoo koloneel Alamuu Faayisu wallaasoo gochaa turan, dhiiga ijoollee keessanii, dhiiga Maammoo Mazannuu Fayi, dhiiga Jeneraal Taaddasa kan warra kaanii fa'i jechuudha. Kan Seefuu Tasammaa, kan Hayilamaariyaam Gammadaa, kan Dajjaazmaach Kabbada Buzunas warra saniin dura jiran dhiiga isaanii jechuudha diimaan kun. Ishii diimaan dhumarra jirtu kun immoo kan gadaalu kun ijoollee amma biyya Oromoo kana deebisuudha, seenaa Oromoo deebisuudha, eenyummaa isaa deebisuudha, aadaa isaa deebisuudha. Amman kana dhiiga gannammaa jiru kana agarsiisa. Har'a biyya Oromiyaatti kutaa 11 keessatti ilmaan Oromoo dhiigni isaanii gadi nammaa jira. Du'aa jiru, ajjeesaa jiru, hidhamaa jiru. Kan kana agarsiisu diinaan inni dhumataa kun. Gabaabatti alaabaan addi bilisummaa Oromoo qabatee ka'e kun kana fakkaata. Egaa alaabaa seenaa keessan kanarratti hundaa'ee eenyummaa keessan irratti hundaa'ee asarra isinii dhaabbate kana dhiiga ijoollee keessaniin dhaabbate. Egaa alaabaa kana eeggadhaa. Lafa hundatti bakki alaabaan kun itti fannifamutti akka Oromoon abbaa biyya isaan taane, akka Oromoon abbaa seenaa isaan taane, eenyummaan isaa akka hin beekamne, akka hiree mataa ofii isaatiin hin murteeffanne, akka fedha isaa hin ibsanne buusaa jiru. Egaa yoo kana buusuudhaa diinni dhufu fuuldura dhaabbachuu, alaabaa keessan kana eeggachuu isinirra jiraa jechuudha. Macha kuni Amboo ilmaan Oromoo kanaan dura hundumti ishiitu kan biyya keessa jirtu hundi biyya Oromiyaa keessa jagna. Akkasitti seenaan Oromoo beeka. Warri diina keenyaa garuu akkasitti hin beekan. Kana booda haasofna. Macha ijoolleen Amboo, ijoolleen Machaa, ijoolleen Gindibarat kan Saraalee, kan Machaaf Tuulamaa, warri kun warri kutaa 12-11 kana keessa jiran jagnummaan isaanii beekamaadha. Garuu ijoolleen naannoo kanaa loltuu diinaa keessatti illee jagnummaan ishii kan beekame. Egaa jagnummaa Machaa kana, kan Tuulamaa kana, ijoollee Amboo, ijoollee Machaa, ijoollee Gindibarat kana yoo alaabaa kana eeggattan, yoo biyya Oromiyaa kana dhiiga keessan dhuunfattanii abbaa biyya keessanii taatan kanarratti wal argina. Egaa kakuu tokko addi bilisummaa Oromoo akka kakattaniif barbaada. Ulee qabdanii, emoo qabdanii Oromiyaa biyya Oromiyaa keessatti nagaa fiduudha,
seenaa kanarratti hundooftanii alaabaa kana eeggachuutu isinirra jira. Gabaabatti kanuman jedha. Amma bakka walgaa keenyaa dhaqne wanta walii haasofnu waan walitti ergannutu jira. Gabaabatti waan na dhaggeeffattaniif waan asitti immoo jaarsolii keenya nullee simattaniif maqaa adda bilisummaa